Toliga argafuni kam jirtu hordoftoonni chaanaalii Kootii Marti keessan egaa arrammoo viidiyoo haaraa tokkoon walitti dhufanii jira jechaadha. Barumsa tiitoriyaalii YouTube keessaa tokko kan ta'e tokko qabadhee dhufeera yookiin backbone of YouTube channel kan jennudha jechaadha. Kuni isa kana eenyu chaanaalii qaba yoo ta'e yookiin chaanaalii banachuufis karoora qaba yoo ta'e dirqama beekuutii qaba jechaadha. Inni kun akka dirqama keenyaatti kan ilaalamu keessaati jechaadha. Innis maalidha? Principle or instruction of YouTube kan jedhudha jechaadha. Kaampaanii dhumti YouTube kun instruction mataa isaa danda'e qaba. Isaan kana bakka lamatti qoodnee ilaallaa jechaadha. Innis maanni negative side fi positive side or negative impact kan nutti fidanuu fi positively immoo faayidaa kan nuuf qaban jechaadha. Yoo chaanaalii keenya irratti kana goone faayidaa nuu qaba yookiin immoo chaanaaliin keenya guddataa haala salphaa ta'een qarshii hojjechuu dandeenya kan jedhu jira. Yoo chaanaalii keenya irratti kana raawwanne even chaanaaliin keenya illee cufamuu ga'uu danda'a, guddatu maallaqas hojjechuu hin danda'u kan jedhu bakka lamatti qoqqoodnee walii wajjin ni ilaallaa jechaadha. Inni jalqaba positive ilaalla. Positive isaa maal akka ta'e maal gochuu akka qabnu jechaadha. jalqabuma paartii viidiyoo koo kana dura irra deemtanii ilaaluu dandeessu. Barumsa asirratti barsiisu gaa hundumti isaa connection waliin qaba jechaadha. Tiitoriyaalii waan ta'eef connection waliin qaba. Warreen kana dura barumsa isin darbe ol deemaati ilaala chaanaalii kan marratti jechaadha. Kanaan dura barsiise tiitoriyaalii kana dura jechaadha deemaati ilaala. So positive impact isaa maal isinitti fakkaata? Fakkeenyaaf keessa fakkeenya fudhannachaa deemna. Namni tokko jechaadha chaanaalii sarratti dirqama wanta inni gochuu qabu principally YouTube keessaa inni jalqaba viidiyoo mataa isaatii post gochuu qaba jechaadha. Yookiin viidiyoo mataa isaa upload gochuu qaba jechaadha. Viidiyoo mataa keenya uploading goonu yoo ta'e copyright claim, copyright link waan jedhamu jira. Copyrightota kana lamaantu nutti laatama jechaadha. Kanarraa adda bahuudhaaf immoo viidiyoo mataa keenya ofii keenya create goone jechaadha. Yoo qaama paartii keenya yookiin qaama keenya otoo hin taane ofii keenya kan edit goone viidiyoo mataa keenya ta'utti qaba jechaadha. Inni lammaffaan thumbnailii mataa keenya ta'utti qaba. Thumbnailii nuti fayyadamnu kan mataa keenya yookiin kan ofii keenya create goone yoo ta'e malee kan namarraa extract goone taanaan ammas copyright nutti kennuu danda'a jechaadha. Inni sadaffaan ammas copyright nutti kennu keessaa background music kan fakkeenyaaf muuziqaan fayyadamaa jiru kun jechaadha. No copyright music free on YouTube studio keessaan fuudhe jechaadha. Achi keessa argachuu dandeessu isinitti agarsiisa viidiyoo biraadhaani. Warreen inni kun xiqqoo ishee warra beginnersiin argisuu danda'a. Copyright kan ta'e eessa akka argannu isinitti agarsiisa jechaadha. Warri kaan beekuutti dandeessu namni beeku baay'eedha waan ta'eef jechaadha. Kanaafiyyuu wantoota sadii ilaalee irra mammaatti jechaadha. Wantoonni gochuu qabnu jechaadha. Tokko viidiyoo mataa keenya fayyadamu. Inni lammaffaa thumbnailii mataa keenya fayyadamu. Inni sadaffaa background music mataa keenya fayyadamuudha jechaadha. Kun hundumtuu chaanaalii keenya guddisuu keessatti gahee guddaa qaba jechaadha. Inni jalqabaa immoo sijjamar innumti olaanaa jechaadha. Emailii password emailii keenya beekuutii qabna. Password emailii keenya gaafa jennu emailichumti immoo mataan isaa kan keenya ta'utti qaba. Emailichi kan keenya miti ta'ee jenna yeroo bareertuu adda addaa kan nuti dhiyoo jiru waan ta'eef nu biraa jiraachuu qaba jechaadha. Emailiin sunis passwordin emailii sunis akkasuma lakkoofsa bilbilaa nuti ittiin banannu kan mataa keenyaa ta'uu qaba jechaadha. Isa kanallee bal'inaan yeroo how to create YouTube channel kan jedhu viidiyoo tokko qabadee dhufaan jira. Sarratti isinitti agarsiisuu nan danda'a bal'inaani. Haa ta'u malee main point ishee kanan isinii kennuu barbaadu amma sanatti yaada akka turtan jechaadha. Warri YouTube channel banachuufis karoora qabdan jechaadha. Recovery email kan jedhu jira. Recovery emailii jechuun fakkeenyaaf emailiin keessan inni jalqabatti hin bantan yoo gubate yoo butame wantoota akkasii yoo ta'e jechaadha balaan irra ga'e akka bareertuutti sin baraaruu kan danda'u jechaadha. Chaanaaliin keessan sun akka hin cufamne gochuu kan danda'u double sheet yookiin immoo recovery emailii dabalataa jechaadha. Akka escortii kan jedhamu jechaadha. Kanaafiyyuu akka sanattiin keeyattanii deemtu jechaadha. Inni kun egaa maalidha? Wantoota nuti gochuutii qabnu jechaadha. Chaanaalii keenya irratti wantoota kanaaf yoo fayyadamne bu'aan nuti argannu chaanaaliin keenya growth guddataa
kan nuti irraa argannus immoo guyyaa guyyaatti dabalaa deemaa jechaadha. Galii nuti irraa argannu nama birattis jaallatamummaa qabaata jechaadha. Inni guddaan immoo odeeffannoo dhugaa dabarsuudha jechaadha. Fakkeenyaaf odeeffannoo sobaa tokko fuudhee mayyoona farsaan oola ta'e namni bariitu chaanaalii kootti garagalee inni ilaalu jechaadha. Maaliif bakka sobni itti oomishamu ta'e faaktarii sobni itti oomishamu yoo ta'e namni isiniin ilaalu jechaadha. Kanaafiyyuu waan dhugaa ta'e qabattanii dhufuutii qabdu. Saba keessanis burjaajessuutti hin qabdan waan nagaa ta'e barumsas yoo ta'e aayidiyaan fidan hundumtuu dhugaa irratti dipendi kan ta'e ta'uutii qaba jechaadha. Inni kun egaa kana fakkaata. Inni lammaffaan immoo negative side isaa fudhannee ilaalla jechaadha. Negative side isaa wantoota nama kan dura asirratti kakaataa ture kana yoon gone faallaan isaa hundumti isaa negative side jechaadha. Viidiyoo mataa keenya yoon fayyadamne taamidalee kan keenya yoon fayyadamne inni jedhu kun faallaan isaa negative side yookiin dhiibbaan negative irratti fiduu danda'a jecha. Garuu akka dabalataatti wanta isinitti himu jechaadha. Negative side keessaa wantoota nuti gochuu hin qabne dhanne kun immoo maalidha? Inni jalqabaa jechoota YouTube hin jaallanne fayyadamuu sirrii miti jechaadha. Jechoota YouTube hin jaallanne gaafa jennu Google search gootanii ilaaluu dandeessu. Kana sababni isaa jechoota YouTube hin jaallanne jecha YouTube irratti yoo nama sirrii taasise anaafis gaarummaan qabaatu waan ta'eef jechoota YouTube hin jaallanne maal jettanii Google search gootanii bal'inaan argachuu dandeessu jechaadha. Kan fakkeenyaaf kan akka akkaawuntii nama bituu wantoota akkasii kan YouTube hin jaallanne baay'eetu jira jechaadha. YouTube irratti taasisuu qofa yommuu hin taane thumbnail irratti wantoota hojjettan of eeggannoodhaan osoo hojjettanii gaariidha. Google erga deemtanii search gootanii booddee thumbnail keessan irratti jechoota YouTube hin jaallanne sana hin barreessinaa jechaadha. Yoo hin barreessine irra filatamaadha. Sababni isaa YouTube namoota biratti acceptance fudhachuuf jettanii YouTube biratti acceptance dhabdu jechaadha. Kun immoo chaanaalii keessan amma cufsiisuutti illee ga'uutii danda'a waan ta'eef isa kanaaf of eeggannoo ta'uu gootanii baay'ee gaariidha isiniin jedha. Inni kan biraan immoo jechaadha description box waan jedhamu jira. Kana warra beginners yoo ta'e malee namni wallaalee hin jiru. Description box kana keessatti yaada viidiyoo keessanii sana bal'inaan kaa'uu dandeessu. Bakka sanatti wantoota isin gochuu hin qabne immoo lakkoofsa bilbilaa barreessuu hin qabdanu, baanka akkaawuntii barreessuu hin qabdanu. Bakka lakkoofsota dijiitoota baay'ee qaban bakka achirratti barreessuun hin barbaachisu jechaadha. Chaanaala keessaniif gaarummaan qabaatu wanta ta'edha. Yoo dirqamallee barreessuun hin barbaachisa ta'e maal gootu akka nama isinii barreessu kanatti yookiin bakka iskiriinii irratti jechaadha barreessuuti dandeessu jechaadha. Lakkoofsa bilbilachaas yookiin immoo baanka akkaawuntii sanas achirratti yoo barreessitan gaariidha jechaadha. Kun egaa wantoota isin gochuu hin qabne keessaa warreen muraasadha jechaadha. Kanaafiyyuu viidiyoon keenya guyyaarraa kanuma fakkaata ture. Waan amma xumuraatiin nu daawwattaniif guddaa galatooma. Baay'ee isin jaalladha. Chaanaala kana subscribe godhaa. Yoo isinitti tole immoo hiriyoota keessaniif share godhaa. Viidiyoo baay'ee qabadee dhufaan jira waa'ee YouTube chaanaalee jechaadha. Amma sanatti subscribe gochaa tura. Warra chaanaalii keenya faaraa taatan barumsi kan dura sin darbee waan jiruuf tiitoriyaalota kana fakkaatan waa'ee YouTube jechaadha. Bal'inaan viidiyoo nuti kanarra upload goone keessa deemtanii ilaallachuu dandeessu. Waan nu wajjin turtanii ulfaadha. Bye bye.